How are you everybody? Welcome to Gaaddisaatu. Akkam jirtu egaa baga gara Gaaddisaatu dhuftanii. Ani nagaan jira. Egaa bakka jirtanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu. Har'a immoo jechuudha barumsa Ingiliffaa ajaa'iba taate jechuudha. Afaan Ingiliffaa kan Ingilii yogguu haasoftan sirriitti isinii bareechistu lama guyyootaan wantoota wal qabatan lama qabadhee isiniif dhufeen jira. Inni tokkoffaan maalinni dhiittee bariittee jechuudhaaf maal jenna? Akkamitti jenna? Dhiittee bariittee yeroo gaarii sana jennee haasa'uudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti tokko isiniif dhiittee bariitteen hojjedhaa. Akkasumas immoo yeroo gaarii sana zayitiin qarshii 2 turte jechuudhaaf maal jenna? Isa sana egaa tana sammuu keessatti qabadhaa. Amma immoo kallattumaan amma gara barumsichaa haaseenu. So jalqaba irratti maa'inni day in day out waan jedhu day in day out jechuun dhiittee bariitee jechuu kooti jechuudha. Dhiittee bariitee. So day in day out jedhe jechuudha. Fakkeenyaaf dhiittee bariitteen hojjedhaa odoon jechuu barbaade maalan jedha? I work day in day out jedhe jechuudha. I work day in day out. Homtuu jijjiiramni hin jiru jechuudhaaf jechuudha. Yookaan immoo I haven't brought any change. Homaa jijjiirama wayiitu hin finne jechuudhaaf jechuudha. I work day in day out. Akkasumas immoo fakkeenyaaf dhiittee bariiteen qo'adha. I study day in day out. I study day in day out. But I haven't understood anything. Dhiittee bariitteen qo'adhaa garuu wanta akka illee hin hubanne jechuudhaaf. So that is I study day in day out. Akkasumas immoo isin mee yaala. Dursitanii jettu jechuudha. Dhiittee bariiteen cinqama. Dhiittee bariiteen cinqama odoo jechuu barbaada. Jettanii jirtu jedheen amana. I worry day in day out. I worry day in day out. Hoo jettan maayinni dhiittee bariiteen cinqama jechaa jirtu jechuudha. So the most important phrase is in the good old days. In the good old days hoo jettan maayinni yeroo gaarii sana jechuu keessanii jechuudha. In the good old days jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo gaarii sana hiriyaa gaarii hin qaba. Hiriyoota gaarii hin qaba odoon jechuu barbaade maalan jedha? In the good old days I had good friends. In the good old days I had good friends. Yeroo gaarii sana hiriyoota gaarii hin qaba jechuu kooti jechuudha. Yeroo gaarii sana maallaqa baay'ee hin qaba odoon jechuu barbaade jedha. Na waliin jechuu qabdu. Yoo na waliin jettan bakka more fluent speakerii taatu waan ta'eedhaaf. So yeroo gaarii sana qarshii baay'ee hin qaba. In the good old days I had a lot of money. In the good old days I had a lot of money jedha jechuudha. Akkasumas yeroo gaarii sana qarshiin zayitiin birrii 2 turte odoon jedhe. Yeroo ingadii akaakayyuu keenya yookaan yeroo abbootii keenya sanaayyuu zayitiin baay'ee qaaliin turre garuu amma egaa samiitu qo'edha jechuudha. Kanaaf yeroo gaarii sana zayitiin qarshii 2 turte jechuudhaaf maalan jedha? In the good old days oil was cheaper. So kanaafuu fireezotni lamaan kunniin baay'ee guyyootaan wal qabatanii baay'ee help isin godhu jechuudha. Isin gargaaru. Kanaaf qabadhaan isiniin jedha. Inni jalqabaa maalidha jennee? Day in day out. Maayinni dhiittee bariitee jechuu keenya jechuudha. Inni lammaffaa in the good old days. In the good old days yeroo gaarii sana jenneerra jechuudha. Kanaaf mee isin immoo jechuudha dhiittee bariitee maayinni seenteensii tokko comment irratti jechuudha. Just day in day out sidhaan seenteensii tokko akkasumas immoo in the good old days sidhaan seenteensii tokko make godhaa ijaaraatoo comment irratti naaf ergaa. Akkasumas giraamarii keessanis check isiniifan godha jechuudha. Kanaafuu barumsi keenyaarraa kana fakkaata. Akkasumas immoo kallattiidhaan yogguu barachuu barbaadan almost bilbila kanaan na bilbilaatoo na dubbisaan isiniin jedha. So that's all for today. See you by another video. Thank you for watching my videos.